Jookoo jara koo gidduu kanammoo hojii natti kan dabalte buchillaa kana jechuudha. Mee namni akka koo buchillaa saree akkasuma adurree guddisuu jaalattanii fi gibbii keessa biqiltoota garaagaraa dhaabuu jaalattanii komentii jalatti naa barreessa jechuudha. Dhuguma dubbachuu fi saree guddisuu baay'een jaaladha. Adurree caalatti saree guddisuu baay'een jaaladha. Sababni isaa saree namni akka qalbiitti ilaala jechuudha. Sareen akka qalbiitti ilaalamuu hin qabdu. Sareen gibbii eegdi jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo guddattee jechuudha jettetti gibbii eegdi namni tokko gibbii keessa hin seenu jechuudha. Ani immoo guddisa ishiis baay'een jaaladha. Saree adurree nan jaaladha. Akkasuma amala kiyya keessaa wantoota akka saree fi adurree kana guddisuu fi biqiltoota garaagaraa dhaabuu hedduun jaaladha jechuudha. Gibbii keessatti biqiltoota garaagaraa yeroon argetti illee hedduun jaaladha jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa muudannoo maaltu na mudate dambuchillaa saree kana jechuudha biyyarraa naa fidanii. Biyyarraa dheengadda naa fidan jechuudha biraazariitu naa fide. Manuma keenyatti kan dhalte wayitu jira. Ishuma jalaa fuudhii naa fidii. Amma nyaata nyaachuu eegaltee jedheetan isa cinqee inni akka ta'u ta'ee naa fide jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkan salphisee yeroo sana naa fida jechaa ture miti. Hedduu tokko hojii natti dabaltee hedduu tokko na rakkiste jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii kun baay'ee iyyiti jechuudha dhugaa waaqayyooti. Xiqqoo haadha jalatti hin guddanne waan haadha jalaa baateef jechuudha. Baay'ee na rakkiste jechuudha. Bakka nani amma fakkeenyaaf gibbii keessa yoon gibbii keessatti gadi dhiise malee yoon hidhe sirumaa namni karaa taa'u hin qabu jechuudha. Baay'ee tokko hiyyiiti. Yoon immoo manuma keessatti mana qabdi. Manuma keessatti yoon itti cufe kun akkuma argaa jirtan baay'ee tokko hiyyiiti. Haadha jalaa jechuudha. Obbolaashii dhiistee haadha jalaa waan dhufteefi xiqqoodha sigaa hin guddanne waan taateef baay'ee tokko na rakkiste. Dhuguma dubbachuuf sagalee ishii gaafa ishiin dhufteeti. Sagaleen ishii baay'ee na jeeqee jira. Hollaallee jeeqee jira jechuudha. Afaan gara samii kanatti ol qabdee inni iyyiti nyaatallee hin nyaatti jechuudha. Nyaata jala kaayee yoon deeme yoon ani biraa deeme hin nyaattu jechuudha. Nyaata jala kaayee bira yoon dhaabadhe jechuudha kan ishiin nyaattu. Amma nan baase jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ushii kilaasii ishii keessaa nan baase. Karaan viidiyoo waraabullee na dhoowwite jechuudha. Akka salphaattan ilaalee naa fidaa jechaa ture jechuudha. Dhuguma akka salphaattan ilaalee jechuudha. Mana nama rakkistu natti fakkaanne. Amma walumaa galatti guyyaa guutuu kun akkasitti gibbii keessa yoo hidhaa irraa hiikee gibbii keessa deddeemti malee inni iyyiti jechuudha. Namni illee karaa taa'u hin qabu jechuudha safara kana. Iyya ishiitifu. Buchillaan xiqqoon isin argitan kun iyyi ishii baay'ee nama dadhabsiisa jechuudha. Iddoo namaa barbaadde jechuudha. Bakka namni taa'u fa'aa yoo namni gibbii keessa jiraate bakka foolii namaa fudhatteetu nama wajjin akkuma haadhatti fakkaata namni natti fakkaate. Sana ta'uu baannaan itti cufanii hin teessu. Egaa sareen otoo guddattee jechuudha. Egaa wanti hunduu haala salphaadhaan miti jechuudha. Wanti hunduu chaaleenjii hin dhabu. Haala salphaadhaan buchillaa kana namni guddisa jechuunis ulfaataadha. Baay'ee xiqqishuudha kun akkuma argitanii. Reefu idda dhalattee ji'a 3 wayiitu hin taatu jechuudha. Ji'a 2 wayiitu natti fakkaate. Biyya akka tasaa deemetani. Biyyatti kan ishiin dhalte kanuma keenyadha. Kan ishiin dhalte argee maaloo naa fidaa jedheeni galee. Xiqqoo waa nyaachuu jalqabdee yoo siif hinnee minamni isaan naan jennaan hin bakka naa fidaa jedhee nyaatallee uma nyaatti garuu dirqama namni na bira haa dhaabbatu jetti. Egaa kun akkasitti daaddisaa waltii gibbii kana keessa hordoftoota kiyya bakka tokko hin teessu bakka tokko hin dhaabbattu. Akkati nyakkisaa kun gibbii keessa olii gadi deemti hordoftoota kiyya. Kanaaf egaa wanti hunduu akka salphaatti hin ta'u akka salphaatti hin yaadamu. Isiniin jedha kun akkanatti ishii wajjiniin rakkachaa jira. Aguma ishiin xiqqoo ishii jabaatutti malee sana booda sansalata biteetan sansalataan nanidha sana booda garuu ammaaf garuu kun hordoftoota kiyya kun akkasitti na rakkisti iniyyiti iyya ishiif jechaan hiikee
gara gibbiitti gadi baase jechuudha. Gara gibbiitti immoo yeroon baase hin dhaabbattu, hin teessu, hin ciiftu bakka tokko jechuudha. Bakkanani itti sochooti jechuudha. Ani immoo bakka garaagaraatti socho'aa nan hojjedha, manan gala. Kanaaf filaa sareen xiqqishuun kun jechuudha barandaa faarra ol baati akka arga ishii ilaaltan miti jechuudha. Kunoo olii gadi deemti argi ishii ammaanillee gootummaa waan qabdu fakkaatti. Yeroo namni dudubbatuu fi kunoo argitan akka ishee jirtu argitanii ijoolleetti akkatti isheen jirtu hordoftoota kiyya baay'ee tokko nama garramti. Kunoo namni yeroo suuqii dhufes baay'ee dhufte jechuudha. Ilaa shumti xiqqishuun isin argitan kun baay'ee gootummaa qabdi. Yeroo namni suuqiidhaa dhufee dubbatu hin dutti. Yeroo kunoo ijoolleen hollaa argitanii akkatti isheen ilaaltu argitanii. Ajaa'iba xiqqoon qabdu kan sareen bakka xiqqoon qabdu jechuudha. Kun akkasitti waan gibbii keessaa seene dhaggeeffattee duutti. Anayyuu baay'ee na garramteen isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kunoo sareellee guddisaan jira. Iyya ishiigaa yeroon booda haadha dagattee hin dhiisti. Ilaadoo akkatti ishiin laattu amma bakka ijoollee dhaqaa jirti jechuudha. Achi waan ta'e ilaaluu immoo tuma boochuu yeroo namni dhufee fi yeroo ijoolleen gibbii namaa keessaa dubbatanii akka waan namni gibbii ladoo akkatti ishiin laattu. Araba Yesuusim dhugumatti nama garramti ishee anallee baay'ee na garramti hordoftoota kiyyaa. Egaa dirqama gibbii keessatti dirqama sareen nama barbaachisti haala gaariidhaan guddisanii. Mana mataa ishii of danda'e yoo qabaatte yoo sansalataan hidda ishii guddattee dhiisanii walumaa galatti saree guddisuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu nama rakkisti jechuudha hordoftoota kiyyaa baay'ee nama dadhabsiisti malee yeroo guddattee jabaattetti baay'ee nama fayyaddi. Faayidaa guddaa qabdi isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha.